Sirna daldala Itoophiyaa ammayyeessuuf hojiiwwan damee daldalaa irratti hojjetaman ilaalchisee ministeera daldalaa fi walitti hidhatiinsa qaxanaa obbo Gabra Masqal Caalaa ibsa miidiyaaleef kennaniiru. Seera daldalaa sirnoota garaagaraa mootummoota Itoophiyaa keessa ce'ee as ga'e kana sirna daldalaa addunyaa ammayyaa waliin akka deemuu danda'u taasisuuf barii jijjiiramaatiif fooyya'insi seeraa kan taasifameef ta'uu himaniiru. Jijjiirama akka biyyaatti mul'ate booda loon, kuduraaf muduraa, bu'aawwan qonnaa faddaalaan osoo gidduun seeniin oomisha fi shamattoonni kallattiin akka wal argatan haalli kan tole ta'uus ibsaniiru. Qorannoo irratti hundaa'uudhaan eeyyamni dallaalota 3,400 olii kan haqame ta'uu fi hawaasni guyyaa guyyaan bu'aa oomishaa barbaade kallattimaan gabaatti waan dhiyaatuuf argachuu akka danda'utti hojjetamaa jiraachuu ibsan. ከደላላ ጋር የተያዙ የንግድ ፍቃዶችን ከሲስተም አስወግደናል። eeyyamoota daldalaa faddaaltotaan wal qabatan siistama irraa haqneerra. Daldala loonii irraa haqneerra, kuduraa fi muduraa irraa haqneerra, midhaan nyaataa irraallee akkasumatti haqneerra. Eeyyamoonni 3,300 ol haala kanaan akka haqaman gooneerra. Yeroo haqaman san irraa ka'anii sinaareeffamne. Namoonni akkasii erga eeyyamni isaanii haqameen booda daldaaltota seeraan alaati. Dallaalota seeraan ala socho'an to'achuuf aanaa irraa hanga sadarkaa biyyaatti waldaalee eegumsa mirga shamattootaa hundeeffamee hojii eegaluuf qophiin xumuramuus dubbataniiru. Waldaan kunis hubannoo uumuu, kalaqaa fi to'annaalee seeraan alaa irratti hawaasa hubannoo uumaa hojii bu'aa qabu akka hojjetus beeksisaniiru. Hawaasichis yeroo waan seeraan alaa arganiif sarara bilbilaa bilisaan bilbiluun shoora ijaaraa baachuun akka irraa eegamu hubachiisaniiru. እንደ ሌባና ፖሊስ እያንዳንዱን ተከታትሎ መቆጣጠር በጣም አስቸጋሪ ነው። Akka hattuuf poolisiitti wal ariisaan hin danda'amu. Eeruu hawaasa irraa argamuun yoo ta'e malee qaamni hawaasaa sadarkaan jiru kana irratti hojjechuu qaba. Sadarkaa aanaa, zoonii, kutaa magaalaa hanga naannootti qaamolee mirga shamattootaatiif eegumsa taasisan hundeessinee jirra. Gabaalee sanbataa kanneen gara magaalota biraattis babal'isuuf yaaliin godhamaa jiraachuu kaasanii bu'aalee qonnaa fi industirii irratti fooyya'insi hir'ina gatii akka mul'ate godheeraa jedhan. ቅዳሜና እሁድ ገበያ 2014 ላይ ነው። Gabaaleen sanbataa bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalota 160 keessatti jalqabamee ture bara dheengaddaa 600 ture amma gara magaalota 940tti guddateera. Faayidaan isaa tokkoffaa oomishaan oomisha isaa gabaalee kana fidatee akka gurguratu isa gargaara. Lammaffaa baay'inni magaalota Itoophiyaa gara 2,000 ta'eera. Daldala gabaa sanbataa dilbataa kana babal'isaa deemna. Sadarkaa gaariinis akka hojjetan taasifna. Oomishaalee qonnaa fi industirii irratti hordoffii ni taasifna. Daldaltoonni achitti daldaluuf seenanis kana beekanii jalqabu. Gabaalee tokko anumti ofii kiyyaa daawwadheera. Gabaa idilee irraa 500 hanga 550 adda addummaan gatii kan qaban ta'uu argeera. Kana boodas qaala'insa jireenyaa sochii guyyaa guyyaan hawaasichi taasisu irratti dhiibbaa uumaa jiru hir'isuuf oomishaalee qonnaa maasaa irraa kallattiin fayyadamtoota biraan ga'uuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachuu hubachiisaniiru.